akkam jirtu nagaan lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Bu'aa ba'iin hedduu isa hin laaffisne, rakkoon fi gufuun karaatti isa hambisne. Daa'imni xiqqaan battala jireenya isaa jijjiiree fi imala jireenyaa isaa isin biraan ga'uuf seenaa ajaa'ibsiisaa qabannee dhiyaanne irraa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Maatii akka taanu subscribe taasisuu hin dagatinaa. Daa'imni xiqqaan tokko mana barumsaatii deebi'aa ture. Harka isaatti barroolee ittiin baraturraa adda baasee kophaatti waraqaa tokko qabatee ture. Fuula isaa irraa gammachuun guddaan ni calaqqisa ture. Akkuma yeroo hunda taasisu gara haadha isaa fiigee hammannaa ishee jala seenee, harmeen isaas ilma ishee hammattee isa dhungatte. Ilmi ishee hammannaa haadha isaa keessaa ba'ee xalayaa mana barumsaa isa irraa ergame waraqaa dachaafamee jiru haadha isaaf laate. Itti aansuun arraba isaa daa'imummaatiin arraba isaa mi'aawaa ta'een akkas jedhee, barsiisaa kootu waraqaa kana siif qofaaf akkan kennu na erge, nama biraatiif akka hin kennine naan jedhe jechuun itti himate. Haati isaas waraqaa marame argitee erga hiiktee dubbisuu jalqabde. Yeroo kana waan dubbisturraan kan ka'e ijji ishee imimmaan hin guutame. Imimmaan ija ishee keessaa harca'u itti fufe. Mucaan ishee haadha isaa ilaalaa waan jedhu wallaalee callisee ishee yeroo ilaalu haati sagalee ishee ol fuute mucaa isheetiif waan barsiisaan mucaa isheef barreesse dubbisteefi. Mucaan kee sammuu dinqisiisaa kan qabu, qaaruun isaa namoota kaanirraa addadha. Manni barumsaa kun isaaf kan malu miti. Manni barumsaa kun isaaf xiqqaadha. Isa barsiisuuf barsiisota beektoota hin qabnu. Kanaafuu mana kee keessatti mucaa kee barsiifadhu jechuudhaan mucaadhaaf dubbiste. Itti aansuun mucaa ishee ofitti qabdee hammattee dhungatte. Imimmaan ishee garuu ija ishee keessaa harca'uu fi lola'uun isaa hin dhaabbanne ture. Haati isaa sababa dhibeetiin erga duutee baroota baay'ee booda, bu'aa ba'ii kumaatamaan booda, mucaan sun namoota babbeekamoo kalaqaan addunyaa irratti beekaman keessaa isa tokko ta'ee, addunyaan fiixee arfaniinuu isa faarsan, haga har'aatti maqaan isaanii leellifamaa. Namni kun gaaf tokko gara mana maatii isaatti imalee, mana daa'imummaan itti guddateetti seenee, meeshaalee maatii isaa durii ilaalaa osoo jiru, waraqaa saanduqa keessa jiran keessaa waraqaa maramee jiru tokko arge. Waraqaa sanas dubbisuu eegale. Wanti waraqaa irratti barreeffamee jiru akkas jedha: ilmi kee dhibamaa waan ta'eef, sammuun isaa waan hin hojjenneef, dhibamaa sammuu waan ta'eetiif gara mana barumsaa keenyaa akka hin dhufne, gara mana barumsaa keenyaa akka dhufu hin barbaannu jedha ture. Wanti dubbise akka malee sarifachiise, waan qabuuf gadi lakkisu dhabe. Kaleessa isaa yaadate imimmaan isaa lolaasuu jalqabe. Yeroo ijoollummaa isaa barsiisaan isaa kan isaaf barreesse haati isaa waan hin barreeffamne isaaf akka dubbistee fi barreeffama kanaan imimmaan ishee dhangalaaste ija isaa dura ni dhufe. Haati isaa kun mucaa isheetiif hagam akka yaadde ofirra galagalee ilaalee, amma garuu hunduu jijjiirameera. Mucaan sammuun sirrii miti, maraataadha. Gara mana barumsaa keenyaa akka hin dhufne jedhame abbaa kalaqa hedduu addunyaa dinqisiise Edison ture. Abbaa kalaqa adda addaa addunyaa ajaa'ibsiise Toomaas Edison kalaqxoota gurguddoo yeroo hundumaa keessaa isa tokkodha. Kalaqa isaatiin ampoolii ifaa inkaandeensiitii filaamentii yeroo dheeraaf turu uumuu fi sirna qabatamaa jalqabaa humna ibsaa rabsu hojjechuudhaan diizaayinii isaa fooyyesseera. Fiinoogiraafii meeshaa jalqaba sagalee waraabuu fi taphachiisuuf danda'u, sirna raabsaa humna elektiriikii qabatamaa isa jalqabaa, kaameeraa suuraa socho'oo kaasuuf gargaaru hojjechuun fiilmii industirii keessatti gahee mataa isaatii taphateera. Qalama elektiriikii: meeshaan kun maashiniiwwan waraabbii ammayyaa dursaa kan turan ta'us si'aa'aa kan godhee fi sanadoota kooppii hedduu gahumsaan akka hojjetan kan taasise Edison ture. Baatirii kuusaa alkaalaayinii loorooskooppii meeshaa X-ray raajii kaasuuf kan oolu waa'ee kalaqa isaa kam kaasanii kam dhiisu. Mucaan tuffatamaan sun addunyaa kana tolchuuf gahee guddaa gumaacheera. Toomaas Alvaa Edison kufaatiin yeroo baay'ee isa kan hin dadhabsine nama ajaa'ibsiisaa yuunivarsii kanaa. Sammuu qaroomaa fi qaaruu dinqisiisaa jireenya namaa karaa hedduutiin jijjiire. Akka inni jedhutti kufaatiin inni yeroo 60 isa mudate anaaf karaa hin hojjenne kan biraa kan baradhu kan na taasisedha jedha. Sababa kanaan ilaalchi isaa addunyaa kanaaf
kalaqa kumaatamaan lakkaa'aman akka kennu isa dandeessiseera. Inni akkas jedha: mucaa sammuun isaa dhibamaa jedhame, haati isaa garuu gara nama hayyuu addunyaa kana yeroo hundaa fi kalaqa isaatiin addunyaa dinqisiisetti jijjiirte jedha. Waliigala Edison kalaqa 1900 ol laateera. Edison onkololeessa 18 bara 1931 addunyaa kanarraa boqote. Ameerikaa keessatti hayyuu yeroo hundaa aardii kana waggaatti guyyaa boqonnaa isaa daqiiqaa tokkoof ibsaa dhaamsuun isa yaadatu. Dhaggeeffattoota keenya, yoomiyyuu taanaan rakkoon fi gufuun qaama jireenya keenyaa waan ta'eef obsaan gara milkaa'ina keenyaatti deemuu akka qabnu Toomaas Edison irraa ni baranna. Ati yoo jabaatte wanti galma kee fuuldura dhaabbatu hin jiru. Edison waan hedduuf barnootaa fi fakkeenya ni ta'a. Rakkoo haala akkamiin hiikuu fi mo'uu akka qabnu nutti agarsiisa. Rakkoon keenya dandeettii keenyaan ol yoomiyyuu ta'uu akka hin dandeenye ragaa nuuf ba'a. Mul'ata keessan galma haga geessanitti irra deddeebi'anii yaaluu hin dhiisinaa. Ammas irra deebi'aa yaalaa. Yaadota kana fakkaatan argachuuf maatii akka taanu subscribe taasisuu hin dagatinaa.